Arrayana bagagesani Arrayana bagagesani Milkingu te managesani Milkingu te managesani Undu walwamade bagagesani Arrayana bagagesani Wankabu kabate bagagesani Milkingu te managesani Emole ya shuraga da mandimise 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 Aja kenya ya shuraga da mandimise Emole ya shuraga da mandimise Jecha ega harraga sirba kana kan sirbati deemnu waa malee miti gorne shawaa kibbalita ana sabbata hawaas magaalaa Tulluu Araaratti argamnee jirra. Tulluu Araararraa waatu mul'ataa jira. Tola miti kan gara kana dhufne waatu calaqqisaa jira. Waatu calaqqisaa jira egaa Tulluu Araaraa maqaan isaatu maqaa baay'ee bareedudha. Baay'ee bareeda. Kanaaf egaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan immoo har'a gara kana kan imallee maatii tokko waliin immoo deemnee ayyaana cuuphaa kan ayyaaneffannu kan waliin kabajannu ta'a jechuudha. Maatiin kun egaa maatii jireenya gadi bu'aarraa amma immoo jireenya gara fooyya'insaatti darbaa jiranidha. Amma garuu dur maal keessa turanii ammoo gara kam jiru jireenya fooyya'insaa akkamii agarsiisanii kan jedhu daawwattoota keenya bira qaqqabsiisuudhaan qophii addaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan gara mana isaanii qe'ee isaaniitti imalleeti kan jirru isin hanga xumuraatti nu hordofaa nuuni garuu gara keessaa seenuudhaan maatiin kun jireenya akkamii keessa turan laata ammoo guyyaa har'aa kan waliin taphachaa jireenya isaan dabarsan amma kan keessa jiran immoo isaan waliin dubban isin hanga xumuraatti nu faana turan afeerraa keenyadha yeroo gaarii. Oomishaan isa gadi kungoree nyaataa kungoruu kaataa meegorii bira darbii. Warra manaa. Kam jirtu warra kee? Nagaartu. Nagaa keessanii. Namuma nagaa nuu dhuftan. Baga yaana waggaa keessanii. Jirtu. Ayyaana keessa. Nagaartu. Nagaa seenaa. Jirra. Kotto seenaa. Kotto sinteechati. Santaase. Taaga. Warasinis. Akkam nagaa. Naguma jirtu weena. Ayyaanni cuuphaa akkami? Shaggaadha. Toleen egaa Addis Miidiyaa irraa dhufne kanaaf ayyaana cuuphaa kana immoo egaa si waliin ayyaaneffachuudhaaf kan dhufne kanaaf har'a egaa mana biraatti akka galtanii jirtu quba qabna garuu immoo mana keenya duraallee dhuftanii toon ulaaluu qabdu waan nuti keessa turre uummatatti nu agarsiisuu qabdu sana booda gara mana keenya isa haaratti mudhannee too waliin ayyaaneffanna waan nun jettaniif egaa har'a mana keessan bakka kana dhufne waan ta'eef isinis waan nu simattaniif baay'ee isin galateeffanna. Ayyaana kam garuu? Shaggaadha. Ayyaana cuuphaan kun akkam? Shaggaadha bareeda. Bareeda miti? Bareeda. Mee akkam ture mee jireenyi keessan kana duraa argaa jirra gaanus amma tokko kanarra kan darbe muusin afaan keessaniitu nutti himtanii tu dhageenya nutti tola waan ta'eef akkam ture mee jireenyi keessan jalqabaa? Ani jireenyi koo duraanii wono gondorozii kechan hojjedha. Gondorozii kechanii anno ababaarran hojjedha. Ababaarra ammaan qoricharra caayuudha. Achumaan na dhukkubee qoricha na keessatti argame kun opereeshinii adda isaatti na godhanii manaanis opereeshinii na godhanii ergas immoo hojii an arganne nuuroon teenya kana isheetuun kun qansiraa hojjetee toonu bulcha. Kanaan jireenyi keenya malee waan qabnu xinnaan takkan qabnu sumuun hin qabnu. Erga balaan kun isinirra geessin hojii idilee akka gaariitti hojjechuu hin dandeessan jechuudha. Nan dhukkubsadhe bataamin. Dhukkubsadhee tan maal jedhee ishumatu gargaarsa nu godhan ijoollee wajjiniin ijoolleen hin baratu amma kanatti jirra kan ammoo namichi dhugaa dhufe naannoo 800 fudhata. Korreentii 100 kaffala. Ishiin kaffala kana hunda hin qabnu hunna takka. Kun mana kiraayitii? Mana kiraayitii 800 kaffala. Meeqa taatanii jiraattu kana keessa? Ijoolleen mana barumsaa jiru amma. Kun amma na bira hin jiru. Tokko irraa jettee biyyaa deemee ijoolleen lama immoo na bira hin jiran. Jireenyuma kanaaf ani yennu hidhee mana namaa jiru jechaadha. Tole mee jireenyi keessan durii maal fakkaata ture? Jireenyi gaamuma gaddeemu mana duratti illee manatti fakkaannee hojjedheetus mana kana keessa ni man danda'a ture yommuu baay'ee natti cimaa jira. Kun akkuma argitan kana keessa jiraachaa jira. Amma immoo kiraan kun immoo kana caalaa waddadee jira. Akkatti baanee takraa illee hin dhabne ganna baranaa hodhuma dhibbisuu keessa baane. Ganna waraqata wayiitii ijoolleerra uffisnee bunna malee baay'ee gadi dhaqa. Dhaabni isaallee alaa yoo laallu laastikiidha. Gubbaan isaallee qorqoorroodha malee qorqoorroodhaan laastikiitu jira. Sarratti shaffannee tonnee jenna. Kunuu kiraayidha kanattu 800 kaffala. 800 kaffala. Egaa ammoo hojii tola ooltummaa gannaatiin
akka magaalaattis akka godina kanaattillee manni miidhagaansaa ammayyaa kan ta'e isinii fi hojjetamee gara sana akka seentanidha. Kanaaf amma immoo gaameegaa mana keessan achitti immoo dhaqne miira isinitti dhaga'amee fi waan as jiru rakkoo asitti si mudachaa ture nuuf kaastanii jirtu. Mana sana keessa immoo dhanne waa'ee seenaa mana sanaas kaasaa. Bunallee nu danfistu mitiire? Ayyaana gaarii isin haa ta'u. Achi deemneti immoo waliin ayyaaneffanna. Ammana egaa daawwattoonni keenya jireenya akkamii keessa jiraatu ture? Manni isaanii kan akkamii ture? Mana akkamiirraa mana akkamiitti galan kan jedhu daawwachiisuudhaaf egaa isinis mana keenya nu laalaa waan jettaniif egaa ammana laallee achi deebinee immoo mana keessan isa haaraa keessatti immoo ayyaana kana waliin ayyaaneffanna. Dabale silaa waa'een bunaa kun egaa siin nama si dhibaa? Buna danfisaa malee itti ergitee mini ammas? Buna malee maal qabna ree? Aadaan ittiin beekamnu akkasumas immoo jireenya hawaasummaa keenya cimsuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu bunni. Dhugaadha. Kanaaf egaa maatiin kun jiruun isaan keessa jiraachaa turan manni isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf immoo hanga isaan mana isaanii haaraa sana keessatti hanga isaan isanii buna danfisanii eegan eeganitti maatiin biraatis immoo jireenya wal fakkaataa keessa kan jiraatan akkasuma isaanis carraa mana kanaa kan argatan jiru waan ta'eef isaanis asitti dubbisne. Egaa manneen moodela ta'an kun namoota tokko lamaaf qofa miti namoota hedduudhaaf carraa banee jira. Isaan keessaa namoota muraasadha kan dubbisnu asii ollaa isaaniitti kan argaman immoo kan biraa maaf itti dabalannee isaanis fudhannee hin deemnu sababa jettee fan tolleedha malee sababa buna keetiif illee miti haaseennu garuu. Kanaaf haaseennu timee isaanis hin dubbisna. Tole. Warra mana. Naabeet. Kam jirtu? Naguma. Nagaa jirtu? Jirtaniin. Nagaadha isin. Naguma. Jirtu. Nagaa kam? Abba. Jirtu. Kam jirtu? Naguma. Baga ayyaana cuuphaa keessa. Ameen ameen. Bagattiin isin ga'e. Walumaan waan. Nagaa kam? Naguma. Ayyaanni bareeda. Nagaadha. Taaga. Noora. Nagaa keessani. Naguma galata rabbi. Mee maqaa keessa wal barruure? Biraanee gazoo hordofan jedhama. Atoo. Meetii Girmaa. Atoo baab. Iyyoobee Girmaa. Ijoollee keessanii? Mee waa'ee jireenya keessan asii mee haasofnu mee waa'ee mana keessanii kana haasofnu. Jiruun kiyya maatii afur qabadhee mana kiraa kaffaladhee wannoo unkuroosoon argadhe mana namaa jarkis namiichaan kuroosnan unkura mana namaatan hojjedha. Sa'aatii tirfiitti immoo ara keessa waan ta'e farsoos mana keessa godheeta mana nagaadha mana keessatti. Maatii afur wajjin. Abbaa warraa keessan jiran? Hin jiru. Haala akkamii keessa jiraatu? Yeroo bonaa, yeroo gannaa rakkoo akkamii dabarsitanii? Baay'ee yeroo gannaa xinnoo inni dhimmisaanatti wanuma ta'e jala goggoreetan bakkee dhimmisu sanitti itti jiraadha. Achiif achi deemuunis baay'ee rakkisaadha. Jedheetuma manuma kana keessatti obseetu jiraadha. Silaa manni kiraa kiruma jedheetan obseetuma. Asuma keessa jiraadha maatiin kiyyas bakka itti baranii bakka nageenyi jiru jedheetuma asumatti keessatti taa'a. Hoolota jiranitti fakkaatee immoo toora namaadha. Hoolota takka hin qabaan. Ijoolleen isaa asuma bulu, hoolaan isaa asuma jirti. Asuma jira. Rakkoo mana kiraa soon dadhabee hollaadhumatu wal tabaabbaree toonaa kaffalaa. Ijoollee tiyya soo daarte ijoollee walduma kiyya daara naa baasa. Hollaadhuma kiyya tabaabbareetuma isaan manna jiraachisa. Odoon tamaarinaan ijoollee tana tamaarsisaa jira. Akka kiyyaatitti maayii bii ta'anii naaf hin jedheetu. Baay'ee natti dhagahama waa'ee jireenyaa kun kaase. Dubbachuutti baay'ee natti yolloodha. Natti ulfaata. Barnoota barachaa jiru jechuudha ijoolleen keessa. Barachaa jiru. Barsiisatan jira. Tokko jabdichi kutaa lama hin dhabee innis anuma wajjin jiraata. Ijoolleen toon immoo kutaa kudhan ga'anii ijoolleen dorbaa'e barachaatuma jedhu gawaa wajjin.
Kanaafuu jabduudha isin guyyaa ayyaanatiin egaa nus gammachuu keessan waa'ee mana keessanii dhageenye hirmaachuuf kan dhufne kanaaf bo'uun qabdan isin jabduudha. Gammachuudha keessa. Gammachuun na boocisaa jira. Jireenya inni keessa darbee kana ijoolleen koos darbuun qabu jettanii ijoollee keessan barsiifachaatii jirtu. Amma odoon du'e yan foon koo hin ciisa. Ijoollee tana orfatti hin gatu. Mootummaan isaa ulfaatu. Maqaa shaggaa nu dha'aa jiru. Arginee gammannaa gizee sanitti jechaadha. Akkam? Jirtaati? Ayyaana Itoophiyaa akkam? Saggaa. Bareedaa? Akkam ture mana kana keessatti rakkoowwan akkamii dabarsee umurii kee kanatti meeti? Yookaan yeroo kana maatii afur qabatanii jiraachuun baay'ee rakkisaadha abbaa maleedha. Yaa'ummaa nu ijoollee dubartii waan taaneef wantoota hedduutu nu barbaachisaa miti. Isa nu guutuudhaaf maatii teenya sila hin dandeenyeef yookaan wantoota nu barbaachisan bira darbaa barnoota bakka boru jireenyi fooyya'aan nufa jenne abdiidhaan jiraachaa turre. Isheen yaa'u rakkina hedduu keessaas darbitu yaa'u asiin nu geechee jirtaati teenya. Yaa'u karaa fuulduraattis waan hedduun yaalaa fi waaqayyoos mana kana yaadeef sila ta'eefu yaa'u kan kana godheefis bakka aangoo qabachuu jechuun namoota rakkatanii gahuudha jechuudha. Kanaafuu wanta kana immoo sila raawwatameefu galannoo haqafaatamu. Mucaan kun umurii ishee kanatti wanti gaariin akka kanaa yeroo godhamee fi rakkina keessaa bahu jaalala biyyaa ishee keessatti uumamaa dhufa guddattee caalaatti isheenis dhaloota ishee jala jiran akka deeggartu ishee taasisaa jira qalbiin ishee gama sanatti dhufa jechuudha. Biyyaaf kana caalaa waan gaarii goota jennee yaadamee maal fa'aa gootame garuu mee abjuu kennutti mime? Yaa'ugaa ana akka yaade namni rakkate nama tokko miti garuu wal fakkeenya baay'ee jira miti addunyaa kana keessatti. Kanaafuu rakkattoota baay'ee jira. Kanaafuu ani aadaati yaa gizee laalu karaa fuulduraatti akka hin cimu yookaan bakka namoota hedduu rakkina keessaa akka hin baasu yookaan qarshiidhaan illee qofaan mitumnaan akka hin gargaaru bakka waan gaarii yaadatu. Baay'ee si galateeffannaa egaa fayyaa nuuf ta'a ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna mana keessaan haaraa sanatti immoo dhaqxanii achitti immoo egaa buna waliin dhugaa waan baay'ee wajjin hin taphanna achumatti wal agarra. Eshi galatooma gaasinis eshi toota. Ana gaarii. Eshi hin Mandara modela qindaa tulluu araaraa keessa geenya jirra gaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Bakki kun baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Mandarri kuni torbee madarbee kana keessa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin fi akkasuma immoo giiftii duree Zinnaash Taayyaachuutiin egaa isaaniif kennameeti kan inni jiru. Furtuun kennameefiti kan inni jiru. Mooraan kun kan inni ijaarame deeggarsa hojii tola ooltummaa gannaatiin namoota abbootii qabeenyaa garaa garaarraa deeggarsi walitti sassaabamuudhaan namoota harka qalleeyyii ta'an akkasumas immoo jireenya akka kana fooyya'aa ta'e mooderni kan ta'e ammayyaa kan ta'e namoonni jiraachuu akka qaban baadiyyaa keessatti illee jireenyi magaalaa jiraachuu akka danda'amu jiraatamuun akka danda'amu agarsiisuudhaa fi bifa moodela ta'een manni kun ijaarameeti kan jiru kun mana qofa miti mandaradha waan baay'ee keessatti argine baay'ee bareedaa qilleensi isaa namatti tola manni isaanii bareedaa hundi isaanii ibsaan galeefii jira ibsaan immoo egaa keessumaayyuu kan soolaariiti kan galeefii jiru kanaaf baay'ee namatti tola jiruun isaanii immoo jiruu akkamii jiraachaa jiru kan jedhu gara boodatti seennee ni ilaalla hojii kana egaa hojii tajaajila gannaa kana immoo kan qindeesse ministeerri magaalaa fi ministeerri misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa akkasuma dhaabbilee isaan jala jiran waliin qindeessuudhaan egaa hojii kana kan hojjete jechuudha. Kanaaf manneen kun manneen 35 manneen 35 akka namootaatti immoo yoo ilaaltu lammiilee 150 ta'anii fi mana jireenyaa gaarii akka kana banii fi jira. Egaa keessa seenneen immoo maaltu jira mooraa kana keessa mandara kana keessa maaltu jira lammiileen ergas dhufan immoo maal argatu maal hojjetu kan jedhamu immoo daawwattoota keenya bira qaqqabsiisne buna keenyas nu eegaaru waan ta'eef gara sana immoo adeemnu. Warra achitti arganne sunis buna danfisanii nu eegaa jiru mana isaanii haaraa keessatti immoo miira maaltu itti dhagahame akkamiin nu eegu kan jedhu immoo egaa mana isaanii keessatti gallee immoo ayyaana kana waliin ayyaaneffanna ammas isinis nu waliin turaa isiniin jenna AMN Plus waliin turmaata gaarii garasuma deemna. Kam jirtu? Gartuu.
Nagaa jirtu. Nagaadha. Deebinee wal arganne. Warruma silaati miti? Kun sila warruma silaati? Naguma nagaartu. Maga nagaan nu dhuftan. Manni keessa baay'ee bareeda. Nagaadha. Nagaadha sin. Ishee nagoon jirtu. Jirra kunoo. Ayyaana gaarii sin haa godhu. Ameen ameen. Baay'ee. Gaarii. Baay'ee namatti tola. Sila mana akkasiisan keessatti sin agarre. Amma immoo akkas babbareeddanii mana akkas bareedu keessatti. Akkana. Sin arganne. Alamii kabbaadii keessa seeni. Alamii kabbaadii. Du'aa baana jechaadha. Kanammoo mangistiinis nu haa jiraatu. Kanaafuu nu jiraadha gooftaa. Bareeda manni keessan moo baay'ee? Bareeda. Bataam itti bareeda maal bareedni immoo wanna taate. Baay'ee bareeda miti? Baay'ee bareeda. Mee gaafa mana sanaa baatanii carraa mana akkanaa argattaniittu jedhanii gaafa furtuu isinii kennan miira maaltu isinitti dhaga'ame? Machuu shaggaatti. Kan akka sankechaa bahee kanatti galuun kiyya bataam itti desne. Guyyaa ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos isinii kenname miti? Guyyicha akkamitti dabarsitanii ayyaana waliin wal qabsiistanii? Dooktar Abiyyis gaafa sana akkasuma giiftii duree Zinaash Taayyachoolleen agartan. Argine. Waggaa dhufanuu minaan nu kennanii waxii buusanii nu haa qabbalanii nu haa jiraatanii fayyaa ta'anii nu faana takkaan dhaladhee amma kana ga'e mangistii dhufee akkanatti nama bira dhaabbatus argee hin beeku. Egaa amma kana mangistiin dhufee nu biraa nu faana dhaabbatee minaan nu kennu jechuun በጣም ታላሚ garaa naannan nu dhuga. Kanaaf itti dhiyaatanii kana dura argitanii beektanu Dooktar Abiyyi kan isin agartan. Takkaa kana nyaanneetu hin beeknu. Mi'aamte? Qalaalee mi'aayee. Takkaan akkanaa nyaanneetu hin beeknu. Manni keessan amma gaa guutuudha. Soofan jira. Bunni hin qaqqabne? Dhufee isin gargaaru? Egaa yeroo dubartii taanu mana keessaa bakka itti hojjennu akka nuu mijatu barbaanna bakka bal'aa barbaanna waan mi'aawu waan bareedu namaa dhiyeessuuf illee mannis akkasumas meeshaaleen illee nu barbaachisa. Isin immoo akka dubartii tokkotti ijoollee keessaniif abbaa warraa keessaniif waan miidhagaa yeroo achas paasta yeroo hojjettan mana bal'aa kana keessatti yeroo galtan mee maaltu isinitti dhaga'ame miira haadhummaatiin miira haadhumanummaatiin mee miira keessan nu ibsame? Baay'ee dasneedha mana kana argadhee keessa deemee ijoollee keetis gaggeessee abbaa manaa koo wajjin jiraachuun koo baay'ee dasneedha waan shaggaatti dhiyeessee qopheessee mana kana keessatti mootummaan isaa galatoomuun jedha. Warri naannoo hunduu Itoophiyaan hunduu nu galatoomuu rakkina keenyas warri ibsee kanarraan dhugee isaanis galatoomu isinis galateemaa jedha. Tokkoffaanii kunoo mootummaanis mana mi'aamuu wajjin needee mi'a keenyallee baay'ee nu jennu kun dastaadha jedhaan. Kanaaf manni amma guutuudha. Guutuudha miinis guutuudha. Keessummaan isinitti dhufellee nama. Hin qaanuufnu amma kunoo duratti illee hin qaanuufnu namni yoo nutti dhufe baay'ee qaanuufna. Baay'ee jecha keenyatti shakkaa jirra hin qaanuufna jechaadha mana ormaa laallee mana keenya walaallee baay'ee qaanaa turre ijoollumti tiyyallee baay'ee qaanuufti riyaa isaaniitillee yoo dhufte bakka. Oo mana isaanii dhaqan mana dastaa keessa seenanii yoo taphannoo jedhanii nutti qaanuufnaan naan jechaa turanii ijoolleen tiyyallee. Silallee soofaan keenya cabuu fedha sodaanna namarratti yeroo teessisnu naan jettan amma akkamiin cabaanne kummee? Na daawwachiistu gaara mana keessan? Inni hin daawwachiisna inni naaltuunu. Mee buna keessan dhugaasi? Sana booda natti agarsiistu. Isinis mee akka abbaatitti maaltu isinitti dhaga'ame keessummaan namatti dhufuutu jira. Bataam intan gammadee ilaaltaadhaan dastaadhaan mana sana keessa bahee mangistiin kana keessa na kaa'uun qixxee du'a keessa na baasanii mana alamii kanatti na galchuusaanii amma keessumaan dhugaa nanti dhufe hin qaanamu. Kota Nora seenaan kunoo mangistiin keenya kana nu godhe yoo nu haa jiraatan adda caaltuunis nu haa jiraattu fayyaa isaanii haa kennu kanaa mana ona keechaa mana dhimmisaa keechaa nu baasanii mana kana fakkaatu mana bareedaa kanatti nu galchuu isaaniitiin haa jiraatanii haa fayyaa nu ta'anii algaara isaanii haa bulchuu marree mangistiin keenya nu haa jiraatu fayyaa isaanii haa kennu isinis fayyaa nu ta'u. Mee na agarsiisaa kaaluun barbaadaara. Oti mana ciisichaa kana manni uffataatillee kunoo yeroo uffataatillee nu godhanii nu bareedaa kana nu godhanii nu Isaan dhuga dhaabbii qabdu? Isallee nu godhanii kunoo carqiin keenya saaxinidha argatee hin beeku kunoo kana keessa nu godhee mootummaan keenya galatoomu innis nu galatoomaadha yeroo addaadhaa.
Baay'ee namatti tola. Mana siree tokko kuni. Mana siree biraas jira? Jira kan ijoolleettis jira. Kunis kutaa kan biraadha. Kutaa biraati kun ani ijoolleetti nu qopheessanii nuti bareedaa akkana nu qopheesse egaa mootummaan keenya. Kanaafuu kun immoo mana ijoolleeti. Mana ijoolleetti kutaa ijoolleetti. Nu har'a kana arguun keenya namni guddaadha gittee nama du'ee galeechaadha booda keessa galneechaadha kana nu dhimeettu nan arganatti fakkaanne mootummaan keenya galatoomu. Tole egaa baay'ee siin galateeffannaa amma immoo egaa bunas dhugnee jirra. Kanaaf ollaa keessa wajjiniin immoo ollaan keessan isa jiru waan ta'eef kanuma namoota muraasaa akkas keessa deddeemee ilaalaa jirra waan ta'eef ollaa keessa wajjiniin immoo alatti ayyaana kana immoo deemnee waliin kabajna. Kanaafuu achumatti wal agarra. Mana nagaa isiniif haa ta'u. Amiin amiin isin galatoomadha nagaan nu galaadha jennaan. Atar abura kana barteetta waa ogaltuun fakkaattu. Dhugaa suutume baay'ee namatti tola. Dhugaadha. Baay'ee gammachuu Gammachuu isaanii nurratti illee darbee gammachuu irraa darbee. Mana sana fakkaatu keessaa kanatti gaafa galanii gammachuu guddaadha. Gammachuu isaanii arguun keenya ani baay'ee gammachuu guddaadha. Kanaaf mana itti aanu immoo ollaa itti aanu kan sila achitti isaan dubbisne immoo mee asumatti immoo dhaqnee too ilaalla. Tokko jiru nu jedhanii turanii. Fuuldura kana jiru jechaa turanii egaa ollaa isaanii asuma baane isaan immoo seennee dubbisna. Warra mana akkam jirtu? Kam jirtu? Naguma. Jirtu? Jirra. Akkam ree? Naguma. Deebinee wal arganne? Baay'ee namatti tola. Waaqayyo galatoom. Kan baaba. Jirtu? Nagaa keessanii? Maali babbareedanii nu eddeenoo? Ayyaana. Warruma silaa achitti agarsiisaa jechaa jirra. Manni keessan isin bareedaa isinis baay'ee bareedu. Bareeda. Baga keessan. Ameen olumaan nu Amma reefuuti baga keessan jechuudha. Baay'ee namatti tola egaa sila mana akkasiisan keessatti isin agarre miira akkasiitiin amma immoo mana kana fakkaatu keessatti isin agarre. Kanaaf isin gaafa carraa kana argattan mana akkasiisana keessa carraa mana kana fakkaatutti galuu gaafa argattan mee maaltu isinitti dhaga'ame gaafa furtuun isinii kennamu? Baay'ee gammachuun natti dhaga'ame. Nama du'aa ka'e kun nama du'ee too du'aa ka'e. Baay'ee gammachuun natti dhaga'ame ammarree mootummaan keenya isaa galatoomu isa nurraa bulchuu nu jalatti haa bulchuu warra hojii irra qabu hundumaa kanumatti nama haafeessa nama rakkataadhuma akka keenyaa kana nama yaadatu nu haa godhu biyya nagaa nu haa godhu waan nam biyya wajjiniin afaan keenya tokko haa godhu ammarree baay'iseen galateeffadha hiyyummaa keenya keessaa nu baasee maatiin keenyarree akka sammuu gaariidhaan tamaaru naamusa gaariidhaan akka tamaaru nu godhe ammarree galatuun isaa ga'u waaqa wajjiniini. Addo caaltuunis isinis nu jiraadha. Amiin. Meegaa isin ijoollee afur guddisaa jirtu haadha cimtuudha isini. Yeroo daa'ima kana guddistan kanatti umurii baay'ee dabarsitanii jirtu akkasumas rakkinoota bu'aa bahii garaagaraa argitanii jirtu. Yeroo jiraattan kana keessatti keessumaa hooggantoonni mootummaa namoonni gurguddoo jajjaboon isin bira dhufanii isin cina dhaabbatanii nu siniif jira siniin jedhanii beekume. Bara mootummaa kanaatti malee kan yechi gaafii argate tanaan dura homtuu hin jiru. Homtuu kan nu gaafates hin jiru ammarree mootummaan nu haa galatu. Ministeerri muummee egaa Dooktar Abiy gaafa dhufanii furtuu yeroo isinii kennan mee miira yeroo sanaa nu kaasame? Baay'ee dasna jedhee ani mootummaas akkanatti namatti dhiyaatee laaqana tsoomii nu hiiksisee nama laatus kinoo amma idmee kiyya kanaani kanan arge. Baay'ee natti tole mootummaa hunda keessaa kan arge isaan namatti akkanatti qarrabanii yeechatti qarrabanii nyaata kana harka isaaniitirraa fudhadhee nyaachuun baay'ee natti tole baay'een gammade. Meetii akkam? Nyaatteettaa gaafsan? Ati maa baay'ee nyaatteedha gaafsan dhageera namarraa. Sirriitti nyaatteettamti? Akka miira akkamitti dhaga'ame guyyichi? Bakka aduusaan jechuun tasabaasaban inni harka isaatiin dhufee bakka nu laaluun isaatu guddina isaati agarsiisa kanaafuu kabaja akka seenaatitti barreeffamuu qaba. Barreeffateera.
Seenaan barreessa kana. Waliin softanitti yaa ta'u italme. Tole haa ta'u. Fala tamne sirratti isaallee jettu. Ani buna nyaannis waan argame hunda. Kanaaf suutume harka dhiqannee adeemnu kootu harka dhiqadachaa jiru. Waggaadhaan isin haa ga'u. Mana keessa mana eebbaa ta'u mana quufaa ta'u. Isinis nu jiraadha mana nagaatti nu galaadha nu jiraadha. Amiin. Tole ati kaasii isin immoo egaa waan jiru immoo seentanii too hin daawwattu. Mana keessa nutti agarsiisaa mee? Kun kutaa ijoolleeti? Kan ijoolleeti kun. Duraan nama 4 ta'anii bakka tokko ciciisna amma kinoo. Alamiidha kun. Tola baay'ee. Mana ciisichaa kan ijoolleeti. Kan ijoolleeti. Mana ciisichaa guddichi immoo as jira. Inni kun immoo keessan. Inni keenya kun. Saanduqa dhaabbiillee qabdu. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda waaqattaa tolu. Sireen keessan si bareeda manni keessan si bareeda. Fayyaa guutuudhaan keessa jiraadha. Amiin. Baay'ee namatti tola egaa mana keessan baay'ee daawwannee baay'ee jaalannee gammachuun keessan gammachuu keenya egaa nus baay'ee isinii gammannee jirra. Manni mana nagaa isiniif haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u egaa Ollaa warra kan biraa dabalannee immoo bakkee irratti waliin ayyaana kabajnaa hin hafinaa kottaa. Tole kabajamaa asitti wal agarra. Fayyaa ta'a. Tole armee. Tole. Egaa baay'ee namatti tola suutume. Baay'ee. Sila egaa jiraattota kanneen mana isaanii duraan keessa jiraatan maal fakkaata kan jedhu agarree as dhufnee immoo mana isaanii agarree jirra. Amma immoo egaa haala waliigalaa mandarichi maal fakkaata akka jedhamu ilaalla. Keessumaa nutti himan qabnu. Kam jirtu? Fayyaa jirtu? Akkam? Nagaa keessan? Baga ayyaana cuuphaa keessan? Baga walumaan geenye. Kam ayyaana? Ayyaanni baay'ee gaariidha. Egaa isaan bulchaa aanaa sabbataa hawaasii obbo Ashannaa fi Nugusee jedhamu. Ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan egaa har'a mandara kana dhufnee jiraattota wajjiniin mana isaanii duraanii maal fakkaata kan jedhu mana isaanii haaras egaa gammachuu guddaa qabu isaanii isaan waliin ayyaaneffataa jiru. Kanneen nama mana nama baay'ee deemaa oolle. Maara koon qabu manama keessa waan ta'eef baga dhaqxanii nu ilaaltanis akkasumas immoo baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Tole. Mee waa'ee mooraa kanaa kaasnu? Tole waa hunda caalaa iddoon amma itti argamnu kun magaalaa Tulluu Araaraa jedhama. Magaalaa guddittii biyyattiitirra yookiin naannoo keenyatirra kiiloomeetira 40 fagaattee kan argamtu. Iddoon kun iddoo mandara moodeelaa Tulluu Araaraa jedhama. Mandarri moodeelaa kun waliigala kaarii 1700 tarraatti kan bu'uuraa'edha. Waliigalli isaa abbaa warraa 35 kan of keessaa qabu. Akkasumas immoo maatii 150 kan ijaarame dabarfamedha jechuudha. Moodel mandariin magaalaa Tulluu Araaraa kun daandii keessaa qaba. Akkasumas ibsaa alaa soolaa irraa kan hojjetame qaba. Iddoo tapha ijoolleen itti boqotan, iddoo itti kubbaa taphatan qaba. Akkasumas iddoo horsiisa horii aannanii qaba. Horsiisa lukkuu qaba. Gama biraatiin immoo iddoo nyaata koboroo keessatti kan jedhu lafa xiqqaa irratti oomisha guddaa akka oomishuu dandeenyu fi suuqillee qaba jechuudha. Kanaaf hunda kan hammateedha jechuudha. Mee namoonni filamanii carraa mana kanaa argatan ulaagaa maaliitiin filamanii sanallee akaasnu laata? Hayyee guddaa galatoomadha. Namoonni amma asitti agartan kun dursa dubbistan kun mana isaanii dhaqxanii ilaaltan kun hiyyeessa gadiiti. Namoota mana hin qabne mala hin qabne akkasumas immoo gargaarsa namaatiin kan jiraatanidha jechuudha. Kanaaf namoonni kun akkaataa itti calalaman uummata keessa calalanii dhufanii caasan keenyatti hirmaatee kallattii addaatiin namoonni bebbeekamoo magaalaa kana keessa jiran abbootiin gadaa haati siiqqee irratti yaada kennuutiin namoonni kun manas hin qabanii lafas hin qabanii namoota adda addaatiin gargaaramaa jiraatu waan ta'eef lafa argachuu qabu mana argachuu qabu carraan kun isaanii mala dukkanarraa ifatti bahuu qabu jedhanii hirmaannaa hawaasaatiin yaada uummataatiin kan karaa. Egaa tola ooltummaadhaan akka ijaaramellee quba qabna dhageenyee turre mee isinirraa mirkaneeffachuu barbaanna. Baasii manni kun yookaanis mandarri kun ittiin ijaarame yoo eessa argame?
egaa kuni kana duran beekamu hin baramnes ergaa mootummaa edamuu asitti bajanni mootummaa qofti waa hunda waliin ga'u akka hin dandeenye asirraa barachuu hin danda'amu jechuudha. Hojiin taayila kenna lammummaa ganna hojjetamaa ture. Bu'aa gurguddoo akka biyyaattis akka aanaa keenyattis buusaa tureera. Ministeerri misooma fi manneenii waan kana karaa kallattiinis ta'e alkallattiitiin humnaan maashinii hirmaachisuutiin mallaqa walitti qabuutiin abbootii qabeenyaa hirmaachisuutiin bajata idilee isaanii osoo hin tuqiin humna nuti gara keenyatiin humnaan yaadaan isaan deeggaruutiin bajata miti mootummaatiin kan hojjetamedha jechuudha. Magaalonni kan biraa naannoleen kan biraa kan ilaalanii akka isaan kanarraa barataniifidha. Mee maal takkeessa jira ree? Kan jedhamu mee nu daawwachiisa? Tole, waliin haa daawwannu. Jalqaba horsiisa lukkuu deemna. Akkasumas iddoo oomisha kuduraa fi muduraa deemna. Achi dhaqnee immoo achi ilaallee akkasumas kanneen biroo ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf yoo waliigala wanti kun baay'ee murteessaa barbaachisaa. Mootummaan ida'amu waa hunda caalaa namaaf dursa kan kennu. Namni nama dursa argachuu qabu iddoo jireenyaa, nyaata qulqulluu, uffata qulqulluu, ciisicha qulqulluu argate yaadni isaas yaada qulqulluu ta'a jechuudha. Kana jechuun sirnaafis biyyaafis yaada gaarii yaada waan ta'eef yaadamni kun yaadama waloo keenyaa akkaataa itti ta'uu danda'u hundi keenya bu'uurarraa hubannee irratti walii gallee qaamni sadarkaan jirus immoo kana fudhatee hojii kana nu agarsiisan waan ta'eef carraa hojiillee argachuu dandeenyeerra. Namoonni asitti argaman kun irraa fayyadamuu danda'aniiru. Kuduraan adda addaa jira. Raafuun jira, xiqil goommaniin jira, kanneen biroo nyaata koboroo kan jedhamu. Inishiyatiiviin kun inishiyatiivii muummee keenyati ministeera misooma fi manneenitiin kan nu dhiyaatedha. Kanaaf namoonni amma asitti dhufan kun mallaqas hin qabani. Harqallee jedha. Sana qofa oduu hin taane jireenya gaarii jiraachuu qofa oduu hin taane amma diigdandee illee of danda'anii qusatanii ijoollee isaanii barsiisuu akka danda'an. Asitti immoo dhiyeessu suuqii wanta ani. Kun immoo asumatti oomishna, asumatti oomishu, asumatti immoo gurguru. Waa hunda kan hammatedha jechuudha. Loowwan amma asitti dhiyaatanii baay'inni isaanii 8. Akkuma dhufanii isin ajaa'ibaa kan aannan kennuu danda'anis jiru. Akkasumas immoo kan dhalanillee jiru jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kana aannan achirraa argameen ofiifis fayyadama gabaattis dhiyeessuu eegalan jechuudha. Kanaaf namoonni amma moodel mandarii kanatti galanii boqonnaa dukkanaa keessaa yaaddoo gadadoo keessaa ba'anii gara ifa qabatamaatti dhufaniiru jechuudha. Erga kana laallee booda achitti amma jiraattonni gara kanatti dhufanii mana isaaniitti galan iddoo tokkotti isaaniin nu eegaa jiru waan ta'eef nus garas deemne isaan wajjin ayyaaneffannaa imalli keenya gara kanaaf ayyaana cuuphaa waliin kabajna. Iyyen galatooma. Siego malo siye utuma siegu endangoniye. Siego malo siye utuma siegu endangoniye. Malo kololeko. Siye dala chavaltu sakale. Siye dama makako. Siye amara mego la chisu. Siye malo kololeto. Siye nandu emona marade. Siye dama makako. Siye ananka vega sidisu. Ndama kololeto. Bajra. Baay'ee sin galateeffannaa dargaggoota magaalaa Tulluu Araaraa baay'ee mimmiidhagdanii babbareeddanii ayyaana cuuphaa fakkaatanii nu eegdanii ulfaadha baga keessan. Isinis hundi keessan baga keessanii akkasumas baga nagaan nu eegdanii baay'ee sin galateeffanna. Booda sirba kanatti deebina nu galatooma ulfaadha. Teenyee immoo waan xiqqoo waa tokko immoo waliin haasofna. Ayyaanuutaa booda wal arganna sirba kanaa walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e isiniin jennaa. Guyyaa har'aa kana egaa mandara moodela ta'ee Tulluu Araaraatti argamnee jirra. Jiraattota naannoo kana akkasumas namoota carraa mana argatan gidduutti argamnee jirra. Egaa ayyaana cuuphaa har'aa bifa bareedaadhaan kabajaa oollee jirra.
sila qe'ee isaanii kan duraa agarree deebinee immoo mana isaanii haaraa agarree jirra. Mooraa kana keessa immoo waan walii galaa waan jiru immoo egaa bulchaan aanaa sabbataa hawaasa akkasuma nu daawwachiisanii jiru. Amma immoo namoota muraasa turmaata waliin taasisne walii gala immoo ollaa isaanii wajjiniin jiraattota naannoo kana yookiin immoo jiraattota magaalaa Tulluu Araaraa waliin immoo turmaata kan taasisnu ta'a jechuudha. Egaa amma sirra deebiidhaan baga geessan isiniin jenna. Abbootiin amantaa jiru akkasuma abbootiin gadaas jiru. Isaan immoo egaa akka aadaa Oromootitti eebbaa fi kadhannaadhaan sagantaa keenya nu jalqabsiisu jechuudha. Kanaaf egaa garasumatti isaan dabarsina. Ofalcha. Ofalcha. Ofala. Kan nagaan oolcha nagaan nu bulchu. Kan nagaan oolcha nagaan nu bulchu. Biyya teenya biyya nagaan nuuf haa godhu. Biyya teenya biyya nagaan nuuf haa godhu. Yaa kanumatti magaalaa Tulluu Araaraa guyyaa jennee too maqaa isaa moggaasnee calqabnee waanuma gaarii argaa jirra. Akkanumatti Waaqayyo nu faana haa ta'u. Waaqayyo nu faana haa ta'u. Waan gaarii isaan agarsiisu. Akka inni wallaalee Waaqayyo taa guutu. Na ofalcha. Ofala. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Amaan adda nu haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Mana kana ni mootummaatu kana nu godhe jedhanii ijoolleen isaanii bakka guddaa ga'anii ta'u ijoollee isaanii mana biyya guddisu nama biyya guddisu waaqni isaan haa godhu. Waaqni isaan haa godhu. Akka wallaalee waaqni itti haa guutu nagaa. Waaqayyo keessummoota dhufan kanarree nagaan mana isaaniitti isaan haa galchu. Egaa warri argattan kunis nu hunduu gammannee jirra. Wanna isin argattaniif gammannee jirra. Ammas immoo fiixaan nu haa baasu Waaqayyo nagaa fayyaa nuu taadha. Tole egaa abbootiin gadaa haadholii siinqee akkasumas abbootiin amantaas egaa sagantaa keenya eebbanis akkasuma nu jalqabsiisanii jiru. Amma immoo egaa asitti dhangaan qophaa'ee jira. Kanaaf daabboo kana immoo waliin nuuf muraati gara qophii keenyatti aanutti immoo ceena. Egaa daabboon nuuf murameera eebbas fudhannee jirra. Eebbi isaanii haphee ta'e nutti qabatu jennee jirra. Kanatti aansuudhaan immoo egaa ganamarraa kaasnee namoonni naannoo kana carraa argatanii mana keessa jiraatan argatanii haalli isaan dura keessa turan maal fakkaata ture ammoo maal fakkaata kan jedhamu waliin turtii taasisaa turreerra. Amma immoo namoonni cidha keenyatti argaman kun immoo haala namoonni sun keessa turan haala rakkina isaanii bu'aa bahii isaan dabarsan namoota beekanidha. Carraa isaan argatan kanatti immoo gammadanii nu faana ayyaana kabajuudhaa fi abbaa gadaa akkasumas abbaa amantii haadha siinqee dabalatanii naannoo kana ollaan isaanii dhufanii isaaniif gammadu asitti argamanii jiru. Isaan waliin immoo turtii gabaabaa taasisnee dhangaanuu dhiyaates dhandhamnee gara mana keenyaa galu gaasa booda waan galtu natti fakkaata. Kanaaf egaa mee isaan naannoo kanas hin beeku waan ta'eef mee naannoon kun bakki amma jirru kun maal fakkaata ture? Mandarri moodelaa kun kan irratti ijaarame kun kana dura maal fakkaata ture? Naannoo kanarratti inni dura agarree lafti kuni lafa bishaan ciisuu yookaaniif immoo lafa bonaa lafa maatiin kuwaasii irratti dhiittudha. Har'a bootaan kun bareedee boota mana bareeda kana asirratti arguun keenya addisii dhalanii jechuu hin dandeenya. Maalis jechuun mootummaan homaa hin dadhabu. Lafa kana yeroo calqaba isaan baatii lamaan dhume jedhanii gaafa calqaban waanuma gabaabatti waanuma dhumuudhaan bishaan lolaan guutee lolaan hin danda'amu san hin danda'amu jedhe san mootummaan homaan dadhabuu danda'ee isa kana lafa kanarraa balleessee baatii lama keessatti kuni akka dhumu gochuu isaati baay'ee nama gammachiisa. Kanaan alallee mana barnoota mana kutaa 4 mana dubartoota fi mana dhiiraa mana fincaanii manuma akkasii mana macaafaa ijaaramee ji'a lama keessatti mana akkanatti dhumu bara kana agarre nuti. Dursa namoonni dhuunfaa yookaaniif immoo mootummaadhaan walitti hirkatanii hoggaa 4 hoggaa 5tti dhumuufaa dadhabee akkasitti dhaabbatee kana fa'aa agarra. Bara kana immoo bara manni ji'a lamatti mana kana bareedu mana waa hunda eeggatee too ijaaramu bara kana biyya kana keessatti agarre. Mootummaa baay'ee agarree mootummaa akkanatti atattamaan waan gaarii hojjetu dhugaa bara kana agarre. Osoo bantaane akka ijji namaa ilaalutti har'a seera isaa kan eeggatu wayi tokko illee oduu hin irranne oduu ibsaan hin irranne oduu bishaan hin irranne oduu wanni hunda guutuu kan ta'e namoota harka qalleeyyii namoota kaleecha ofarratti kufanii cinaacha isaanii nama laalu dhabanii rakkoo irratti kufan har'a isaan akka nama aaddisi guyyaa gooftaa keenya gaafa dhaloota gooftaa keenya
irratti manni kun eebbifamee namoota kanaa kennamuudha. Gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Itti dhiyeenyaan nu caalaa isin beektu namoota mana kana argatanii namoonni mana kana argatan harka qalleeyyota rakkoo keessa turanii mee kana argaa turtaniittu jireenyi isaanii durii yoo maal fakkaata kan jedhamu nu kaasan. Namoonni kun dhuguma harka qalleeyyiidha. Baay'ee rakkinarra kan ture mana bakkatti oolu bakkatti bulu kan dhabee kan rakkatee kan takaraayee namoota xigganyaa ta'ee kan bulu kana hundumaayyuu hoolaallu dhuguma seeraan qulqullaa'ee asitti argamee dhuguma kennameef kan jedhu ani baay'een gammadee. Nagaadhaayyuu. Nagaa galata waaqana guma. Baga geessan. Amiin baga wajjumaan geenye. Daameen ayyaanni kun akkam? Shaggaadha ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Mee waan agartan kanatti sinoo maaltu isinitti dhaga'ame? Warra harka qalleeyyii kana isaan mana kana argatanii hundumtuu asitti argamuu isaaniitiif baay'een gammadee. Biyyuma kana keessattuu mootummaan akkanatti dhufeetoo isaan yaadateetoo nu laale kana biyya kuftee hin kaatu jenneetoo itti yaadne tana. Inuma kuftee kaate akka daa'ima daaddee daa'ima lafaa ka'uu dadhabdee hoggaa meeqa lafatee jettitti kan hafte kan nu kaasan kana baay'isee tan itti gammadaan. Baay'isee tan itti gammadaa jarreen kunis kun hunkuroo namaa hunkurtee mana namaa keessa ibiddi namaa ishii gubee saniinuu odoomaan rakkattee odoolii gadi deemtu mana kana argachuu ishiiti. Manaa namaa keessa zoortee kun kiraan manaa isaan rakkisee. Wanna meeqa kan ta'anti kan mana kana kan argatan kan waaqa galannaa ga'u garuu isaanii waaqatti isaan hassaabe nama bichaa mote ammarree isaan hassaabu. Guyyaa ayyaana cuuphaa kana mudannoo qabu dur keessumaa yeroo dargaggummaa isaanii jedhanii namni natti mee mudannoo akkamii qabdu mee natti hime. Mudannoon kiyya kaanii akka dhiirattis dhiira wajjiniinis ooleen dhiichisaa akka dubartiis dubartumaa wajjumaanan oolaa. Mudannoon kiyya akkasii akka wattaaddarootatis nan ta'a. Hojjaan kiyya baay'eedha wannan itti oolu waan dasneedha wanni hundumtuu keechi kiyya na gammada wanna dhaaba keessa jirus wanna hundumaa kara hundaanuu gammada. Hundumaa wajjumaanana. Amma sirba sana hin daganne. Hin daganne homaan daganne oduu nagadhee bakka kana nan teechisan. Meenuu jedhame. Aizoo yoo sodaate mana nootu kana goggattee koortu. Aizoo yoo sodaate mana nootu kana goggattee koortu. Asiin gadi buuna. Aizoo oraa goota oroo. Aizoo. Ambaafte fuuna. Aizoo yoo sodaate mana nootu kana goggattee koortu. Ijoollee tolee. Aizoo. Ijoollee tatii. Aizoo. Ijoollee biyyaana. Aizoo. Yaa of jajjuu mandara kaati kaala numesi jala. Aizoo yaa of jajjuu mandara kaati kaala numesi jala. Yaa of jajjuu mandara kaala numesi Ayyaanni bosaanii jira dhugaa. Dubbii xumuraan nu taasisanii sagantaa keenya hagoolamnu dammatuma mi'aawu mara godhamti hiree Oromoon illee. Mandara kana waliin wal qabatee egaa mandarri kun akka agarsiistutti mootummaan akkaataa kanaan hojjetee hojii tola ooltummaatiin waan kana hojjechuun akka danda'amu lammii ofiitti ta'uun akka danda'amu akka agarsiistutti wanti hojjetee jira. Abbootii qabeenyaa irraa kana booda maaltu eegama? Kuni bajanna mootummaatti soo ta'e waggaa 15 hojjetama. Akkuma amma abbaan keenya siidhan tajaajilli lammummaa jechuun beekumsaanis humnaanis waan qabnuun yaadama waloo sanii walitti finne wal bira dhaabbachuu jechuudha. Kanaaf asirraa wanni barannu qabeenyi qabnu kan ummataati, qabeenyi qabnu kan waliiniti, waan nama rakkate, nama daara ba'e, nama beela'e, nama waan hunda hin qabneen waan qabnu bira dhaabbachuudha jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa keenyas harqalleeyyii aanaa keenya keessa jiran, naannoo keenya keessa jiran, ganda keenya keessa jiran yoo dandeenye mana ijaarree itti galchuu, yoo dadhabne yoo daare uffata kennuu fi yoo beela baasu kun duudhaa Oromummaati, duudhaa ganamaa keenyati. Duudhaan kun immoo nu biraa biqilee addunyaa wal ga'e kana sirriitti kunuunfachaa, tikfachaa
waan qabnu walii qooduun kan keenya godhannee irratti hojjechuun kan hunda keenya godhannee irratti hojjechuun gahee keenya akka baanu dhaamsa kooti. Guyyaa irraa kana warreen nu faana turan mana isaaniitti kan nu keessummeessaa turan yaada babbareedaa kan nuuf kaasan abbootii gadaa haadholii siinqee akkasumas abbaa amantii namoota guddaa maanguddoota dargaggoota ulfaadhaa galatoomaa nu faana waan turtaniif baay'ee galatoomaa isaanii jenna. Dabal abbaa guddanus gara maatii ayi nure. Baay'ee namatti tola sagantaa bareeda dabarsine. Kabajamtoonni daawwattoonni keenyas nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa sagantaan keenya godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa sabbataa Awaas magaalaa Tulluu Araaratti argamneetu ayyaana cuuphaa kan waliin ayyaaneffataati turre kanumaan kan goolabnu. Isinis daawwattoonni keenya nu daawwataa waan nu waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Amma sirra deebiidhaan ayyaanni cuuphaa ayyaana nagaa ayyaana gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u isiniin jecha dabalee gaardoo fi suutumee gasuulaa immoo bakka sanatti argamuudhaan turmaata isin waliin taasisnee jirra. Isinis waan waliin turtaniif amma sirra deebiidhaan ulfaadhaa ayyaana gaarii nagarsi. Yaadati gabaabina jee malee abeeyya bareedati. Malee yaa shuraa gaadaa manni dhimmase. Malee yaa shuraa gaadaa manni dhimmase. Aadaa keenya yaa shuraa gaadaa manni dhimmase. Gaboo walwaa manna.